sadaffaa yookiin torbee dhukkubbii guyyaa roobii. Torbee dhukkubbii guyyaa roobii guyyaa marii guyyaa imimmaanii guyyaa urgooftuu gaarii guyyaa urgooftuu gaarii. Guyyaa marii ture guyyaa sadaffaatti itti inaafanii Yihuudoonni gooftatti shongoo iddoo jedhamu waltajjii irratti akka fannifamu murteessan Waaqatti akka fannifamu murteessan Waaqatti. Warri Yihuudootaa maaliif garaa jabaatanii Waaqayyo fannisuuf maaliif murteessanii? Ijji isaanii jaamee sammuun isaanis duudanii hundaa kan murteessuutti itti murteessanii. Qarshii 30 dabarsee laate Yihuudanii harka uumama isaatiin yommuu du'uuf isa dabarsanii osoo hunda beekuu inni cal jedhe gooftanii osuma hunda beekuu ni callise gooftanii. Yihuudaan dursee qarshii 30 isaa waan fudhatee haala ittiin dabarsee isa laattu mari'atee gara gooftaanii dhufe cifroota Yihuudootaa qabatee Kiristoos hammachuun dabarsiisa laate. Akka sirna mana amantaa Ortodoks Tawaahidootti torbee dhukkubbiiwwan keessaa guyyaa roobitti guyyaa yaadannoo fi guyyaa iccitiiti. Iccitii gurguddoo 3 kan of keessaa qabuuti. Isaanis guyyaa marii, guyyaa urgooftuu yookiin shittoo gaarii, guyyaa imimmaanii jedhamuun ni beekamaati. Guyyaa haala ittiin uumaa isaanii qabatan mari'ataniiti. Guyyaa ittiin haala uumaa isaanii qabatan mari'ataniiti. Guyyaa dubartiin cubbuu ishee itti gaabbitee miila gooftatti kuftee imimmaaniin qulleessite urgooftuutti dibdee rifeensa goorsitee gantuu kan ta'e Yihuudaan gooftaa isaa dabarsee laate. Qarshii 30 gurgurachuun ni taasisa walii galtee isaa waliin dubbate. Dabalataanis guyyaa iccitii guddaan ifa itti ta'e guyyaa ifni dhugaa dukkaanatti moo'e. Barumsi guyyaa kanaa jireenya keenya qaba akka barannetti sirna kadhannaa fi sagadaa qalbii kan nama jijjiiru sirriitti keessumaa sirna gidiraaf dhukkubbii nuuf jedhee gidirfamuu isaa Rabbi. Ibraahimaamaat bal'inaan ni dubbifamaa dhiifama nuuf gochuuf jecha simachuu isaa gidiraa hundumaa faaruun gaabbisaa laaddaan ni dhageessifamaa. Waa'ee Maariyaam haadha shittus ni yaadatama. Gantummaa fi ofittummaa Yihuudaan bartuu isaa ture guyyaa marii jedhamees Maatewos 26 irratti barraa'e. Guyyaa mariis jedhamee Maatewos 26 irratti barraa'e.